Ashamaa akka mooltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii jedhamuudhaan hidhaaf maallaqaan adabamu. Manni murtii jecha ragaalee ittisaa afaan sadan osoo hin dhagahin murtee kana kennuun sirriidha jennee hin amannu. Murtii balleessaas ta'ee adabbiidhaa kana ni mormina. Gara oliyyannootti deemna. Abbootiin alangaa Oromiyaa tibbana hidhattootaan butaman 2 gadhiifamuun BBCtti dubbataniiru. Waraanni mootummaatis marsaa ture, baanu baraaruuf jecha baay'ee qaqqamaa ture, milikaa ture amma haaluma gaariidhaan gadhiifamneerra. Odeeffannoo ispoortiis qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa amma xumuratti nu hordofaa. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee dhimma haaromsa dinagdee Itoophiyaa irratti qondaala olaanaa dhaabbata maallaqaa idil addunyaa IMF wajjiniin Finfinneetti mari'atan. IMF'tti ittaanaa daayirektara akka ta'an Naayijeel Clark jijjiirama haaromsa dinagdee Itoophiyaa fide arguudhaaf carraa argadheeraa jedhan. Haaromsa dinagdee hojiirra oole kanaanis guddinni dinagdee yeroo dheeraa keessa uummata Itoophiyaa fayyadu galma gahaa jiraachuu hubachuu isaanii dubbatan. The occasion has allowed me to see firsthand the impact of Ethiopia's historic economic reforms. Carraan kun dhiibbaa haaromsi dinagdee seenaa qabeessa Itiyoophiyaan qabdu ijaan akkan argu na dandeesseera. Sagantaan haaromsa dinagdee Itiyoophiyaan biyya keessatti hojiirra oolchite dinqisiisaadha. Sagantaa haaromsa dinagdee akkanaa kun kan IMF deeggaruuf fedhii fi gammachuu guddaa qabudha. Bu'uurri haaromsa hojiirra oole kana dinagdee Itoophiyaa haaromsuu fi waltajjii guddina dinagdee yeroo dheeraa keessatti uummata Itoophiyaa fayyadu galma ga'uu irratti kan xiyyeeffatedha. The Ethiopian economy and providing the platform on which growth can be sustained over the long term to the benefit of the Ethiopian people. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee erga sagantaa IMF deeggaramu hojiirra oolchuu jalqabne waggaa 4 guunneerraa jedhan. Bu'aawwan riifoormii dinagdeen argaman kunneen deeggarsa liqaa fi tumsa marsaa ittaanuuf karaa ni bana jennee eegnaa jedhan. We entered into a 4-year IMF supported program which is designed to address long-standing macroeconomic imbalances and support the transition to a more resilient and market-oriented economy. Sagantaan IMF hin deeggaramu kuni kan madaalli dinagdee maayikirooikonoomii Itoophiyaa yeroo dheeraaf ture furuu fi gara guddina dinagdee gabaa irratti hundaa'e akkasumallee dandamataa hojiirra oolchuutti kan ceesisedha. Amma qorannoo liqaa dabalataa fi liqii dheereffame xumurree jirra. Waliigalteen sadarkaa hojjettootaa yeroo dhiyootti xumurame kan mallatteeffamu ta'a. Kunis tumsa keenya marsaa itti aanuuf karaa ni ta'a jennee gammachuu guddaadhaan eegna. Deeggarsi itti fufiinsa qabu IMF, Baankii Addunyaa akkasumas dhaabbilee liqii fi michoota keenyan dinagdee maayikirooikonoomii ijoo ta'an irratti bu'aa jajjabeessaa galmeessaa jira. And sign shortly paving the way for the next phase of our cooperation. Manni murtii federaalaa obbo Taayyee Danda'aa yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii argamuudhaan hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas birrii 5,000 akka adabaman murteesse. Abukaattoo obbo Taayyee ka ta'an obbo Abarraa Nigus jechi ragaaleen ittisaa dhagahamuu qaban 3 otoo hin dhagahameen bifa sirrii hin taaneen murtiin kenname ni morminaa jedhan. Aslii Galgalaw. Obbo Taayyee Danda'aa hidha cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 adabam dhaddachaartaa'anii manni murtii obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabatee argamuu fi hidhaa fi birrii 5,000 adabuu murteesse. Deetaa ministeera nagaa duraanii fi miseensi cafee kuniin labsi bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa jalaatti matamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidaatatti ilaalamaa turuun isaa ni yaadatama. Himanni kuniin obbo Taayyeen meeshaa waraanaa heeyyam hin qabne kilaashii 1, kaazina kilaashii 2 fi risaas kilaashii 60 mana isaatti argamee kan jedhu. Abukaatoon obbo Taayyeen obbo Abarraa Nigus ragaaleen ittisa dhagahamuu qaban 3tu turan. Isaan bifsirri hin taaneen adoon dhagahamee ni darbu. Murteewwan murtii murteessuu kabajnuullee komii qabnaa jechuun BBC dubbate. ጥፋተኛ ሲባሉ መከላከያ ምስክሮች ነበሩ። 3 መከላከያ ምስክሮች መሰማት የነበረባቸው Manni murtii jecha ragaalee ittisaa afaan sadan osoo hin dhagahin murtee kana kennuun sirriidha jennee hin amannu.
Murtee manni murtee kenne kabanyusi murtii balleessaas ta'e adabbiidhaa kana ni mormina. Gara oliyyannootti deemna. Obbo Taayyeen dhimma hidhachuu meeshaa waraanaa isaanii ni beeku kan jedhani ministeera muummee Abiyyi Ahmed, kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee, ambaasaadar Binnaalf Andu'aalam, komishiinara itti aanaa Malaakuu Faantaa fi ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa kan ta'an adde Caaltuu isaanii akka ragaa ittisaatti waammatanii turan. Haa ta'u malee mana murtiitti dhiyaachuudhaan jecha kan laatan ambaasaadar Binnaalf Andu'aalamii fi komishiinara itti aanaa Malaakuu Faantaa qofaadha. Ragaaleen ittisaa hafan sadan jecha osoo hin kennin hafuun isaanii obbo Taayyee irratti murteen balleessummaa akka muramu taasiseera. Manni murtiis ta'e poolisiin federaalaa namoota kana baatii 7 oliif dhiyeessuu hin dandeenye. Namoonni kun hooggantoota mootummaa olaanoodha. Teessoon isaanis ni beekama. Dhiyeessuudhaan jecha ragaa isaanii otoo hin dhaga'in murtee kennuun mirga heera ofirraa ittisuu maamila koo irratti miidhaa qaqqabsiiseera. Adabbiin kennames barsiisaadhaa jennee hin amannu. Adabbii akka malee ol ka'ee kennameedha. Dabalataanis yaadawwan adabbii salphisan 13 ol dhiyeessinee turre. Isaan keessaa 12 ragaadhaan kan deeggaraman turan. Garuu manni murtii yaadawwan adabbii salphisan kana qofa qofaatti ilaaluu otoo qabu walitti dabaluudhaan gara 6tti gadi deebise. Kunis bu'uura seeraa kan hin qabneedha. Kanaaf kunis sababa oliyyannoo keenyaa ta'a jennee keessaa isa tokkodha. Taayyeen nama waggaa dheeraa fi manidhaa ture. Jalqaba Yuunivarsiitii Finfinnee baratu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 mormii barattoota hordofee hidhame. Gaafasii barattoonni Oromoo 300 ta'anii barumsirraa ari'aman. Achirra kaasee irra deebiin mana hidhaa ture. Kanaaf digriisa jalqaba xumuruu fi waggaa 16 itti fudhate. Ammallee deebi'ee waggaa 7 fi hidhaanii itti murtaa'e. Taayyeen kaaniif goota. Kaan ammoo dida jechuun isaan qeequ. Qeeqxoonni paartii isaa keessa jiran ammoo nam siyaasaan hin galiniif jedhuun. Haa ta'u malee miidiyaa hawaasaa irratti nam siyaasaa soda malee yaada isa barreessa ta'uun hordoftoota hedduu qaba. Waan amanuu ifaatti dubbata. Afoolaan erga dabarfata. Yeroo namoonni miidiyaa hawaasaa irratti itti duulanillee yaada isaa hin jijjiirre. Taayyeen nam falmisiisa. Garuu wanti addes godhu tokkotu jira. Akka warri itti dhiyeenan beekaniiti Taayyeen nam waan aman galmaan ga'uu fi boollayyuu seenu. Dhimma gaa irra deebiin kaasaa ture. Waraan bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuun illee himanna jabarraa barreessaa ture. Aangaa'ota naannoo Oromiyaa kakaayyoo irra goran jedhuun illee qeeqaa ture. Mootummaa hojjechaa turee fi bulchaa Itoophiyaa ka duraan leellisaa ture illee jecha jabaan qeeqa. Jarri kun lammii fi kabajan qabu. Wanni nu jenne bilisummaadha. Jarri kun nama ukkaamsa. So warri badhaadhina miti jechuudha. Badhaadhina ofii jedhee waraqata qabaachuu danda'a malee murni xiqqaan nama sodaachisee nama ukkaamsee deemu kun badhaadhina miti. Waldiddaan badhaadhina keessa otoo hin ta'in annacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti marge isatu badhaadhinaan wal dhabaa jira malee badhaadhinaan wal hin dhabne jechuudha. Garuu adoon turiinii akka lakkoofsa Itoophiyaa muudee tokko bara 2016 aangoo irraa kaafamee humnoota mootummaan to'atama. Guyyumsuun aangaa biraanii bakbuufam. Hidha seenuu isaa sa'aatii muraasan dura addaatti gaafiif deebii BBC waliin taasise. Himannaa bulchaa Itoophiyaa irratti kaasee fi hidhamuu akka danda'u gaafatamnaanii akkan jedhee deebise. Maal rakkoo qabu kun? Seeriyees jira. Yoo kan itti gaafatam jiraata ammoo walumaan gaafatamnaa sanaaf ammoo qophiidhaa jedhe. Amal ifaatti dubbachuu kana Taayyeen abbaa isarra dhaalee jedhan. Abbi danda'anii nama waan amane il sodaa malee bakka kamiituu nama kamiituu dubbachaa ture jedhe ilmi isaa. Amma mooduun gaggabaabsa isinitti hima. Mootummaan Eertiraa namoota 13 mana hidhaa loltummaa murtee seeraa tokko malee waggoota 18 hidhee gadhiisuu maatiin namoota gadhiifaman BBC'tti himan. Namoonni 13 mana hidhaa loltootaa keessatti hidhamanii akka turan himamee jira. Namoonni hidhaatii gadhiifaman kunneen daldaltoota, miseensota poolisii akkasumas namoota ogummaa garaagaraa irratti bobba'anii jedhameera. Dargaggeessi waggaa 32 diyaamendii liqimsee daqiiqaa muraasaan booda torbee darbe keessa to'atamee ture. Niwuziilaand keessatti diyaamendii doolaara 19,000 baasu namichi hatuudhaaf liqimse kun faaya kana akka baasu taasifamee jira. Hoogganaan milishaa Hamaas mormuudhaan beekaman Yaasir Abu Shabaab Gaazaa keessatti ajjeefame. Yaasir Abu Shabaab garee Popular Force jedhamu kan naannoo Israa'el to'atu keessa socho'u hoogganaa ture jedhameera. Gara qabiyyeettaa nuti ceena. Abbootiin alangaa Oromiyaa tibbana hidhattootaan butaman 2 gadhiifamuu himan. Abbootiin alangaa Oromiyaa 4 hojiidhaaf osoo imalanii konkolaachisaa wajjiniin lixa Oromiyaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon butaman keessaa tokko ajjeefamuu tibbana gabaasnee turre. Abbootii alangaa 3 hafan keessaa 2 isaanii gadhiifamanii gara maatii isaaniitti deebi'aa jiraachuu BBC'tti himan.
Jalqaba irratti obbo Alamaayyoo Mallasa haala keessa turanii fi akka itti gadhiifaman waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa gaafateera. Waraana bilisummaa Oromootiin to'atamne. Yoom ture kuni? Gaafa 17 ji'a sadaffaa bara 2018 tilmaamaan sa'aatii 8:9 gidduutti. Guyyaa jechuudha. Guyyaadha. Eessaa osoo dhuftanii eessatti ture kan qabamtan? Iddoon irraa kaane Jimma irraa kaanee gara Naqqamtee deemuutti odoo jirru Jimma irraa kaasnee Baddallee keessa baanee laga keessaa ceenee asfaaltuma keessaa gubbaarratti egaa akka dhageetti iddoon sun ganda Haaraamuu maal jedhama. Iddoo sanatti to'annoo jala oolle.